دوتوكو بسيطاني ولي وجهنا لله كان نجتو بربادي واقعية مغرغاري شرع بريدا شرع ديكي شرع كسي نوفك واقعية جلن واقعية نافات makan waqiyo barabaraane fam me sagale waqiyo kessa doto kono dubisa ulkina waqiyo dabla fawol kana warru wonjemi sina rakajiro wongela kessa katika wada wargano akuma api gara-gara mobile kessa ra kabdani mobile kessa ra wongela kamu jadi nabdada isara ilalada galan waqiyo dafatu anu bisa kaje Sera mau bukonna sera bau bukonna kura turba toko kasih ama turba tanjusa sera bau bukonna kura turba lapko sa toko kasih angga turba takkan wajah Israel butumati akawa kayu saniti beti sina labona lakani idora gara iddo tidarba kufani iddo refidem jenamu imbu fatani garu sabni suni bishan nuku inarganne kana jadi bishan nuku mufkeni jedani muselimo jaran malini analtu waqayyon ismail qortu jere jarri bishan abani wande bagalini muserati kumani nuni ijoollee keenya horii keenya eeguudhaan fixuudhaafi biyya Gibxii nu baaftee jedhanii yommus Museen gara Waaqayyootti iyyee jarri kunoo dhagaadhaan na rukutuudhaafi xinnoo isheetu isaan hafe maal godhu jedhee Waaqayyo kunoo deebise Museedhaanii maanguddoota Israa'el keessaa muraasa fudhadhuuti ulee isa ittiin bishaan abbayyaa rukuttee qabadhuuti jara dura darbi adeemi kunoo anachi siinaatii kattaa tokko irra si dura nan darba nan awada adimmo kattasana irukutta bishaan isa keessa imburqa jarri isa dhugu jedhe Museeni ijamaan guddoota Israa'el duratti akkasuma hin godhe namoonni Israa'el waan morkataniifi gooftichi immoo Waaqayyoon gidduu jiramoo hin jiru jedhanii Waaqayyoon qoruunii fi maqaan iddoo sanaa maasaa fi maribbaatti moggaafame jedha galanni Waaqaadhaaf haa ta'u abra gooftaan isin haa eebbisu hin kadhanna gabaabsanii yaa Waaqayyo abbaa keenyaa gooftaa keenyaa si galateeffanna gaarummaadhaaf tola kee geggeessaa arjummaa kee hundumaa maqaa Yesuus Kiristoosiin irra lafaa irra waaqa irratti galanni guddaan isaa siif haa ta'u jiraata
sagalee kun humna tabba nama baasa sagalee kun jireenyatti nama galcha sagalee kun nyaata bara beelaa keessa nama dabarsa dubbii keetiin jireenya keenya keessa jira alqabaa malumaatu gaggeessi maqaa Yesuusiin ameen galanni Waaqa keessa jiraata seera boqonnaa 17 kaasee nama 7 dubbise egaa mata duree dubbii guyyaa har'aa amma akkuma nama dubbise mata duree isaa kana jedha Waaqayyo gidduu jira moo hin jiru isa sabni Israa'el jedhesa Waaqayyo gidduu jira moo hin jiru kutaa kana iddoo sanii gurguddaatti adda godhee ibsuu barbaada lakkoofsa tokko kaasee hanga buritti waa'ee sabni Israa'el bishaan dheebuudhaan Museen loluu isaanii argina waliigala isaa Museen loluu isaanii lakkoofsa tokko kaasee hanga afuritti isa jiru waa'ee kanaa dubbata 5 kaasee amma 6tti Waaqayyo moo deebii Museedhaaf kennu isaa agarra maal akka inni gochuun isarra jiru isaa agarra lakkoofsi 7 immoo Waaqayyo nu gidduu jira moo hin jiru jechuu saba sanaa Waaqayyo irratti gungumu saba sanaa agarra iddoo kanatti galanni Waaqayyo isa jiraataa dhaabata Waaqayyo nu gidduu jira moo hin jiru deebii isaa isin sitti kenna Waaqayyo isin wajjin jira moo hin jiru Waaqayyo waldaa kana keessa jira moo hin jiru Waaqayyo nu gargaaraa jira moo hin jiru akka dhuunfaa keenyaatti Waaqayyo nu gargaaraa jira moo hin jiru of gaafadha amma yeroo kana namni sireerraa dhukkubfachaa hin jirre amma yeroo kana namni mana jabaa keessa hin jirre amma yeroo kana namni laalaa jiru amma yeroo kana namni gurri isaa dhaga'aa jiru amma namni yeroo kana dubbachaa jiru Waaqayyo nu gargaaraa jira moo hin jiru Waaqayyo nu wajjin jira moo hin jiru jedhee of gaafata galanni Waaqaadhaaf namni gurri isaa somba baafachaa jiru namni miilli isaa deemaa jiru namni isaa argaa jiru Waaqayyo na wajjin jira moo hin jiru Waaqayyo waldaa keenya keessa jira moo hin jiru Waaqayyo mana keenya keessa jira moo hin jiru Waaqayyo karaa keenyatti nu wajjin jira moo hin jiru of gaafadha deebii isaa simbatu itti kenna fayyaa qabda taanaan nagaa qabda taanaan baatee jalteetta taanaan Waaqayyotu si wajjin jira Waaqayyotu si wajjin jira galanni Waaqaadhaaf haa ta'u garuu sabni Israa'el mata jabeeyyii yookaanis immoo yeroo hundumaan waan Waaqayyo isaan duratti hojjete hubachaa yookaan qalbeeffachaa waan hin adeemneef Waaqayyo nu wajjin jira moo hin jiru jedhanii wal gaafatan meelaadha harka garbummaa biyya Misir keessatti dhoqqee dhiitanii cidii barbaadanii dhiitanii dhiitanii xuubii hojjechaa yeroo turanii yeroo gara mamaa dhibbachaa turanii haala rakkisaa ulfaataa namni isaan gargaaru namni isaan hin falmu yeroo ture warri hirree qaban yeroo isaan dadhabsitanii Waaqayyo illee isaan ilaala ture sabni kun karaa irra darbee dhufe sabni kun karaa rakkisaa ulfaataa karaa wanta irraa ture garuu kanuma keessaa asitti Waaqayyo nu wajjin jira moo hin jiru obboleessa koo obboleetti Waaqayyo si wajjin jira moo hin jiru Waaqayyo nu wajjin jira moo hin jiru Waaqayyo nu bira nu dabarseera na wajjin jira jenna afaan guunneef Waaqayyo rakkina hedduu bira nu dabarseera rakkina hedduu keessa nu dabarseera na wajjin jira jenna uma keenya himne egaa sabni kun isa kaleessa eeggadda jireenya isaaf ta'e isa kaleessa eeggadda isaan hunduutti humni Waaqayyo waan inni hojjete sana hundumaa dagatanii gaaffii kana kaasan Waaqayyo saba Israa'el harka garbummaa biyya Misir keessaa baasuudhaaf dha'icha gurguddaa kan itti kenne biyya sanatti dha'icha gurguddaa 10 injiraanii tokko godhuudhaan faddeen mana mootii keessa guutuudhaan bishaan daadhiitti geeddaramuudhaan qarxaa isaan biyyatti galuudhaan
waaqayyo echa guddaa isaanii tokkoome lolaan gadi guyyaa isaanii lole edda isaan baase immoo halkanii guyyaa isaanii wajjin ta'e yeroo waggaa afurtama deeman miilli isaanii itti ni toomne kopheen isaanii irratti hin moofamne jedha gaafa waaqayyo namaa wajjin ta'u namni rakkinuma keessa taa'ee haala mijanne keessa taa'ee deemsa dadhabsiisaa ulfaata keessa yoo jiraate iyyuu waaqayyo humna isaa babbisaa warroonni godhataniif lafa yaadanii yoo galanna waaqayyoodhaaf baay'ee nama dhibu kophee miilla keessanii ilaala akka malee yoo taate waa'ee waggaa keessa yookaan shirri amma waggaa burii yoo baay'ee yoo qusatan isa yoo qooxirra yookaan achitti yoo ilaalan jechuudha fannisanii hin kaa'atan garuu kan sabni Israa'el kopheen irratti hin moofamne jedha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u miilli isaanii itti dhiiromne jedha oolmaa waaqayyo saba kanaaf oole oolmaa ajaa'ibsiisaadha oolmaa dinqisiisaadha anaaf isin iyyuu oolmaa ajaa'ibaa karaa namni irra karaa sanyiin keenya irra ba'uu dandeenyedha waaqayyo baasa galanni waaqayyoodhaaf namni jireenya isaa keessatti waaqayyo waan inni isaa godhe yoo irraanfate kufaatii isaa baduunsa yeroo sana jalqaba waan waaqayyo isaa oolmaa waaqayyo isaa godhe yoo irraanfate kufaatii isaa yeroo sana gadi deemaa adeemuun isaa yeroo suma sana garuu namni oolmaa waaqayyo lakkaa adeemu darbee dhaga'amas tokko jira hin darba lammaffaatti ce'a sadaffaatti saafa gulantaa lakkoofsisa waaqayyo garuu namni oolmaa waaqayyo dagatu achii gadi lakka dura dhaloota Kiristoos dura bara dhaloota Kiristoos hamata alam hamata biratti isa jedhamu garuu namni oolmaa waaqayyo dagatu jireenyi isaa isteeppiidha jalqabaa irraa garagale waan waaqayyo si godhe dagate wallaalummaa kee kaasee harka qabee daandii si barsiise nama gaasi taasise baay'ee keenyaaf waaqayyo maatii nu kenne baay'ee keenyaaf waaqayyo mana nu kenne baay'ee keenyaaf waaqayyo jiruu nu kenne kana irraa fadha hin jiru duduwaama keenyatu wallaa keessa ta'a duduwaama keenyatu lafarra yaa'a duduwaama keenyatu karaa kanarra makiinaa oofatu jechuudha oolmaa waaqayyo irraa fate kan nama wadagatte rakkina qabu namni qaxalee tokko wanta namni isaa godhee hin irraanfatu garuu namni bara keenyaa wanta waaqayyo isaa godhe hin yaadatu isuma kaleessa eeggata garuu sabni Israa'el kuni waaqayyo isa gurguddaa fudhate saba sana Fara'oon itti ergee hangafoota isaanii ajjeesee horii isaanii dhala isaanii ajjeesee kana keessa arganiiru kana yeroo galaana waaqayyo Museedhaan galaana bukkeetti ulee Musee harka jiru galaana adda harka bu'e arganiiru maqaan waaqayyo bara baraan eebbifamu oolmaa waaqayyo ijatti argame utuu inni galaana adda isaan ceesisu nooraa jaarraa isaan ceesisuu danda'a garuu addaan irra waaqayyo rakkina fuula saba isaatiin dura jiru addaan irra dabarsa waaqayyo achirraan jallisuun kan nama dhibeessu asuma gargar kutaa galanni waaqayyo isa jiraataa dhaabatu rakkina fuula kee dura waaqayyo gargar mana irraa si jallisu inni waaqayyo dha waan ta'eef inni waaqayyo isa jiraataa egaa rakkinni keenya gaafa rakkinicha keessa dabararraan falla malee waaqayyo rakkina gargar kutee keessa nama dabarsa galanni waaqa dhaabatu egaa kita kanatti sabni kuni gaarummaaf tola waaqayyo arjummaa isaa baraara isaa arganii sabni kun kita kanatti hin gonkuman waldaan Israa'el guutummaatti akka waaqayyo isaanitti himetti Siinaa lafoonaa ka'anii iddoodhaa gara iddootti darbaa dhufan iddoo Refideem jedhamu hin buufatan garuu sabni sun bishaan dhuguu hin argane baay'ee dheebota namni dheebote bishaan barbaada
Nami deematu isaa barbaada. Ofumayyuu deemuun nama miidha. Sabni kun sababa dheebotaniif yaadni isaanii Musee loluudhaaf Waaqayyo irratti gungumuu malee Waaqayyo ammas waan haaraa nuuf godha. Burqaanuu baasa yookaan burqaanuu roobsa jedhanii yaada. Musee irratti gungumani Musee irratti gungumuu bira darbanii loluu kaan dhagaa fudhatanii rukutuu kaan geggeessaa isaanii saba geggeessaa isaa rukutuudhaaf itti qophaa'u. Saba geggeessaa isaa dhagaadhaan rukutuuf itti qophaa'u saba kana ture. Musee jechuun nama salphaa yookaan immoo nama akkasumaan miti. Musee jechuun ani ilma intala Fara'oon jedhamuun naaf hin ta'u jedhee akkaataa gaariitti iddoo kunuunsa qabu gadhiisee saba Israa'el wajjin gidiraadhaaf rakkina fudhachuudhaaf nama jireenya isaa irratti murteessee saba kana duukaa bu'eedha. Namni isaan dhagaa irratti darbachuuf jedhan kun namni isaan irratti gungumuun kun Museen nama kanaadha. Museedhaan bishaan eebonne nu baase. Achumaan Museen yaa Waaqayyo maal laawwee sabni kun dhagaadhaan darbuudhaaf yeroo xinnoo tokko tabe attam namoota maal jettanii kanaa sirka jira balli kanaa sirka jira Musee Waaqayyo waan haaraa akka godhu nama waan ta'eef achumaan Waaqayyo ulee ittiin galaana wayyaa addaan dhirte sana furadhu jedhe. Ulee Musee ulee ittiin galaanuma ittiin dhirtee ceesise sana furadhuuti ani si dura nan darba maanguddoota Israa'el keessaa furadhu ani immoo si dura nan darba katticharraa ati immoo kattaa sana hin rukutate. Uleen Musee akka jiru galaana addaan hiruudhaaf dandeettii qaba. Uleen Musee akka jiru kattaa rukutee bishaan baasuudhaaf dandeettii qaba. Uleen Musee akka jiru galanni Waaqayyoo jiraataa dhaabata. Uleen kun isa gaaricha ulee warra kamii ulee warra cimaartotaa ni cimse. Uleen Musee galanni Waaqayyoo dhaabata harka isaa keessa kaa'ate. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Har'a uleen isinitti kennan sasin manatti dhiibte dhuftan warri ulee kana qaban of eeggannaa godhaa. Warri uleen gosa kan uleen har'a saba kanatti kenname uleen tokko tokko keenyatti kenname sagalee Waaqayyoo wangeelaa. Uleen kun isa kaleessa ulee tokko hawwataan liqimsee dubbii jalloota dubbii kana waan qabachiisu dubbii Waaqayyoo seetana kan kuffisu kan eeyyisiisu lafaan kan namu waan isaan kun hin kan wallaalchisu dubbii Waaqayyoo jireenya kee keessatti tutaanani seetana kan waasisanii isa iyyuu garee dhamma siniita miti garee dhamaan siniita yoo barbaade foon achi siniita yoo barbaade suusii garaa garaa achi siniita dubbii Waaqayyoo garuu si keessa jiraachuun murteessaa. Uleen Musee kaleessa isinitti cimsee liqimfamne har'a immoo darbee galaana Abbayyaa addaan hire har'as immoo dhagaa keessa Yesuumaanitu bishaan baasa. Baay'ee kan namatti tolu kan nama ajaa'ibu sabni kun akkuma malee kattaa sana keessaa kanaan dura dhaloonni kan biraa hin dhumne namni kan biraa hin dhumne kattaa keessa iyyaadamu lama keessaa bishaan qotanii baasu malee kattaa keessaa akka qotanii baasu. Namoonni bishaan baasu beekanii bishaan boolla keessaa qotanii baasu beekanii gaafa kattaa argan hin beeku bakka kattaa jira keessaa baasuu hin dandeenyu. Iddoo bishaanni teknooloojiidhaan hin geenyetti agaan suni achii ka'uu dandeenyetti namoonni bishaan boollaa gadi qotanii baasan kattaa gaafa argan irraa deemu. Kitaaba bishaanii ka'uu danda'u. Maaliin cabsatu? Egaa Waaqayyoon biyya Israa'el garuu Waaqayyoon Israa'el geggeessu garuu kattaa masana keessaa bishaan baasa. Kattaa jechuun dhagaa baay'ee guddaa, dhagaa baay'ee walitti fufiinsa qabu, dhagaa walirraa hin cinne kattaa jechuun kana. Dhagaa xinnoo tokko dhagaa xinnoo maan galagalee kattaa jechuun walitti fufiinsa qabu guddoo bal'aa qabatee kan jiru baay'ee keenya ijoollee baadiyyaatti guddan yookaan immoo baadiyyaa keessa
Fakkaana inni nuti kita tanaaf jaa. Wanta Waaqayyo si obaasaa jiru otoo sirriitti duddee booruu miti. Wanta Waaqayyo si obaasaa jiru dhaloota baay'eetu dhunisuma tokko. Firoota koo, obboloota koo, wanta Waaqayyo nuuf godhe salphaa sanitti fakkaata. Waaqayyo namoonni gurguddaan al tokko tokko harka kootu daaraa namoota akka jala dhageessanii beektan. Waaqayyo nutti dadhabee nu guddisee nu ilaalee nu wallaalee halkaniin guyyaa ganamaaf galgala nutti dhamee nutti marmaaree gaafa kophaa taane nutti deddeebi'ee nu dubbisee humna keetii sin jabeessa sin gargaara jedhee irraa dhuge. Wanta nuti dhufne keessaa namni baay'een wanta nuti dhufne keessaa namni baay'een dhuguu barbaada. Wangeelli kun dhugaa akka ta'e namoonni baay'een fagoo ta'anii hin beeku, garuu gara kanatti dhufuu danda'e. Waan isaan beeku. Warra abbaan gubaa qofaatu gara kanatti dhufe Gooftaa Yesuus Kiristoos. Nuti garuu dhufnee keessa bashaanee lafa jirrus wallaallee hin badne wangeela keessa lafa jirru wallaalee iddoo keenya wallaalee. Garuu sabni Israa'el bishaan qulqulluu dhuge. Maali bishaan dhagaa yaadu waan bishaan dhagaa keessaa waan argitanii beektu lootee bishaan dhagaa keessaa achi as baatu baay'ee qulqulluudha. Yeroo dubbatan bishaan dhagaa irraa yeroo jedhaman baay'ee namatti tolti nan gujjate baay'ee jillallooti. Bishaan firiijii keessaa achi as baatu hin caala sanii hin caala bishaan firiijii keessaa hin caala. Baay'ina nama amantaa sabni Israa'el kan arge booruu miti oqqeen qabu bishaan caffee jiru bishaan qulqulluudha dhuguun isaa namatti tola kan arge sabni Israa'el. Isuma kana keessaa Waaqayyo nu wajjin jira maaltu namoonni baay'ee keessa ani Waaqayyo nu wajjin jira maaltu abaluudhaaf akkas hojjaa isaa dheedhessee abaluudhaaf akkas nana isaa kana fuudhisee abaluudhaaf akkas hojjetee ana wajjin jira maaltu tu Waaqayyo si wajjin jiru tu Waaqayyo si wajjin jiru deemu ammuma jirtu kana jirtu nu wajjin jiraachuun Waaqayyo akka nuti gara boollaatti gadi hin buune nu godhee mana Waaqayyo keessa akka jiraannu nu gargaare Waaqayyo galanni Waaqa isa jiraataadha. Nu wajjin jiraachuun Waaqayyo sabni sun saba mana dabeeyyiidha. Waan ta'aniif Waaqayyo wajjin jiraachuusaa waan irraanfatanii mannaa roobsee isaan nyaachisuusaa biddeen namni nyaannu isaan nyaachisuusaa karaa namni hunda badarra isaan baase galanni Waaqa. Obboleessa obboleettii ko abboota qormoota ko Waaqayyo isinii wajjin jira. Waaqayyo galanni guddaa haa ta'u. Warri Waaqayyo wajjin jira jiru jettanii Waaqayyo isinii wajjin jira. Sagalee Waaqa sagalee nuuf faarfatu. Maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo nu wajjin jira. Baay'ee namatti tolu baay'ee isinitti tolu qabu. Waan nu baay'ee raawwatan Waaqayyo isinii wajjin jiraachuu isaan irraanfatanaa. Rakkinni jira. Galanni jira. Lolli kamii kana keessa baay'eedha. Wanti keenya jirudha. Garuu Waaqayyo jira. Rakkina keessaniinis isa bakkeedhaan boqqisuunis isa keessan keessaa isa rakkisuunis Waaqayyo jira jedha malee jira wanti jira Waaqayyo. Jira Waaqayyo bitaa marga keenya nurratti hin raawwanne. Waaqayyoon diina keenya. Haleluya. Galanni Waaqa isa jiraataadha. Jira Waaqayyo. Kan akka Waaqayyo. Ameen. Sagalee Waaqayyo mataa keenya gadi qabannaa Waaqayyo. Galateeffannaa Waaqayyo. Obboleettii keenya maasaa wajjin Waaqayyo ni galateeffannaa.
obboleettii keenya achas baatee maasaan waaqayyoon nu galateeffatti. Waaqayyoon gooftaan isa naa eebbisu jira waaqayyo. Jira waaqayyo. Yarakkina koo waaqayyo jira ittiin jira. Jira waaqayyo. Ija keenya walirra buufannee. Ija keenya walirra buufannee waaqayyoon ni deemna.